Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee misooma qarqara laga Qurxummii fi pilaazaa misoomaa ture eebbisuun tajaajila hawaasaaf banaa taasisaniiru. Naannawaan misoome kun bakka balfi itti gatamuu fi namoonni dhimmoota garagaraan gara Finfinnee dhufan bakka da'oo taasifatanii pilaastika irraa mana ijaarrachuun keessa jiraachaa turu Kantiibaa Adaanech dubbataniiru. Lammiileen kunneen haala rakkisaa keessaa bahanii jireenya fooyyee qabu akka jiraatanii fi carraa hojii akka argataniif bulchiinsi magaalichaa haala mijeessuun naannawicha misoomsuu kan eegale ta'us Kantiibaa Adaanech himaniiru. ያነሳነው በአጠቃላይ ወደ 1000 ሰው አካባቢ ነው። ወሊገለቲ ነሞታ ኩማ ቶኮ ሚሶማ ከናፍ ካፍኔ ጅራ ነሞታ መነገንዳ ቀበኒፍ ጨራ ባፍኔ መነ በሬዳ እጃሬ ከነኔፍ ጅራ ነሞኒ ለኮብሳን ሄዱታን ገሩ ሰበበ ገራገራን መጋላ ኬኛ ኬሰ ጅራቻ ከንቱረኒፊ ረጋ ቶኮዩ ከንንቀምኔዳ ጅራቶተ መጋላ ኬኛ ዋን ታአኒፍ በረቶተ ኦፍ ጀላ ዋን ቀበኒፍ ኬሱሜሱን አለ ፍለኑ ብራ ዋን እንቀምኔፍ ኩታ መጋላ አራዳ ኬሰ ከንቱረኒፊ ኩታ መጋላ ልደታ ጅራቻ ከንቱረኒፍ bakka jireenyaa akka argatan taasifnee jirra. Cinatti bakka daldalaa xixiqqoo kan qaban koriidarii misooma irratti suuqii kenninee fi naannoo kana misoomatti galchine. Misoomni qarqara lagaa fi pilaazaan misoome kun tajaajila garaagaraa teekinooloojiin deeggarame kan kennu ta'uus ibsaniiru. ከፊት ለፊቱ ያለው ፕላዛ ሱቆች ፕላዛ gara fuulduraa jiru suuqiiwwan lafa jalatti bakka dhaabbii konkolaataa sadarkaa 3 hojjetame yeroo tokkotti konkolaataa 500 keessummeessuu danda'a. Bara jijjiiramaa kana bakka dhaabbii konkolaataa istaandardii keenyee karaa haaraa ta'een hojjetamaniiru hojjetamaas jiru. Teekinooloojii kan qabu eessumayyuu ta'anii sirna to'annoo dhaabbii konkolaataa tooftaa ittiin balaa ibiddaa ittisanii fi bakka tajaajila chaarjii konkolaataa kan qabuu fi qulqulluu ta'edha. Kana malees sodaa tokko malee akka keessa bulfatanii fi mana fincaanis guutamee kan ijaaramedha. Naannoo magariisaa fi bakka hawaasni waloon itti fayyadamu lafti hektaarri 7 ol misoomuun tajaajilaaf banaa taasifamuu kan dubbatan Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dirree ispoortii bakka daa'imman itti taphatanii fi qarqarri lagaa kiiloomeetirri 2.2 ol kan ittiin misoome ta'uus dubbatan. አካባቢው ወደ 7 ሄክታር የሚሆን መሬት ናኖ ሚሶማ መገሪሳ ፊ ሐዋስኒ ወሎን ኢtti fayyadamu hektaarri 7 misoomee jira. Dirree ispoortii fi bakka daa'imman itti taphatan qaba. Anfii tiyaatirootaa xixiqqoo hedduus qaba. Qarqarri lagaas kiiloomeetirri 2.2 ol ijaarameera. Riqichi gara Xuqur Ambassaatti ce'us haala bareedaan ijaarameera. Misooma kana keessatti hambaaleen seenaa haareeffamuun turistootaaf banaa taasifamaniiru. Bakki bunni itti gurguramuu fi itti beeksifamu hojjetameera. Keessattuu naannawaa godaambaa injifannoo Adawaatti argamuun adda kan taasisu ta'us Kantiibaa Adaanech eeraniiru. ወደታች ወረድ ካልን ሁለት ትልልቅ ካፍቴሪያዎችን እናገኛለን። ገረገዲቲ ዮገዲ ቡኑ ካፍቴሪያ ጉርጉዳ ለምን ያርገና ወርቅ ኢትዮጵያ ከንቴይ ፊ ጅጅራ ቢያላ ከንቲን አርገኑ ባኪ ቡና ኢቲ ጉርጉሩ ፊ ቤክስፍኑ ዳንዲ ጉዳት ዲያቴ ሆጀተሜራ ገመዲ ነግዴቲን ቡአ ጉዳ ቀባ ጀቹዳ ደበለታ ናኖ ከነቲ ሐምባሌን ሴና ኬኛን ያርገሙ ሐምባሌን ሴና ኬኛ ኢትዮጵያት ከንጀል ቀባታን ሲዳ ፊ ቡራሌን ሚሶማ ሴና ቀበን ኢቲ አርገመኒዳ ሁንዳ ኦል ናኖ ሲዳን ወሎ ኬኛ ከንቴይ አድዋ ፊ ዳንዲ naqabeessa charchir itti argamu waan ta'eef karaa kana hunda giddu galeeffateen kan ijaaramedha. Magaalumsuun naannawaa qulqulluu jireenyaaf mijataa ta'e ijaaruudha kan jedhan Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gama kanaan Finfinneen fakkeenya magaalota Itoophiyaa fi biyyoota kan biroo taatee jirti jedhan. ከተሜነት እንደው በራችንን ዘግተን በየግል መኖሪያ ቤቶቻችንና ቢዝነሳችን ህንጻ ውስጥ ብቻ የምንኖርበት አይደለም። magaalumsuun gamoo mana jireenyaa fi daldala keenyaa keessa balbala cufannee jiraachuu miti. magaalumsuun qulqullina, bareedina, misooma magariisaa fi naannoo jireenyaa fayyaalessa ijaaruudha. magaalaan tokko jireenyaaf mijattuudha kan jennus kana hunda yoo guuttattedha. dabalataan kenna tajaajilaa daandii yaa'insa tiraafikaaf mijataa ta'e ijaaruu yoo dandeenye malee ulaagaa magaalumsuu hin guunnu. Finfinneen sadarkaa kanaan yoo hin misoomne magaalonni Itoophiyaa eessaa baratan? Finfinneen fakkeenyaa fi bakka muuxannoo magaalota Itoophiyaa ta'uu waan qabduuf jiraattonni magaalaa keenyaa waloon hojjechuun bu'a qabeessa waan taaneef baga gammaddanii jechuun barbaada. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen qaamolee piroojeektiin kun qulqullinaa fi saffisaan akka xumuramuuf gahee isaanii bahatan hunda galateeffataniiru.